Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Lola daangaa irraa akka jajjabeessuu fi duuba jiru mootummaa Itoophiyaa ta'uu ragaawwan hedduun gadi ba'uu jabeessan. Oromiyaan daangaa irraan saamamaa lammiileen ishee afaan qawween humnaan irraa buqqaafamuun itti fufe. Rakkoo daangaa kanatti xumura akka taasisu mootummaa gaafatus uummanni furmaata argataa akka hin jirre himameera. Daangaa naannoo Amaaraa irraan maqaa faannoo jedhuun aleellaan yoo banamu, daangaa naannoo Somaalee irraan ammoo Liyyuu Haayilii waraana jedhuun uummanni buqqaafamuu itti fufeera. Liyyuu Haayiliin naannoo Somaalee mootummaa Itoophiyaan kataliigamu, miindaa fi loojistikiin mootummaa biraa ramadamuuf ta'uu namuu quba qaba. Humna kana ajaja halkan tokkoon uummata irraa deebisuun utuu danda'amu, wayita naannoon Somaalee lafa kiiloomeetira dheeraa qaxxaamure hawaasa Oromoo qe'ee irraa buqqaasu mootummaan callisa filate. Inumaa dubbiin ba'a Oromiyaa keessaa fi lixa Oromiyaatii qondaalota mootummaa biraa dhaga'amaa jiru kan wal fakkaatuu fi waraana kana ofii yaadanii akka babal'isaa jiraniif agarsiiftuudha jedhame. Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa utuu ilaaluu humnoonni faannoo loon uummataa uffatanii deemuu jedhame. Uummanni wayita dhaqee waraana mootummaa kanatti himatu lola kana nurraa dhaabaa jedhee gaafatutti gubbaatii ajaji nuun laatamne jechuun jalaa callifamaa akka ture himamaa ture. Haala kana fakkaatuun dirree daawwattis ajaji nuun laatamne jechuun raayyaan ittisa biyyaa waraana Liyyuu Haayilii uummata rukutuu callisee ilaalaa turuu isaa uummanni himateera. Jawaar Mohaammed maxxansaa irra fuula feesbuuk isaa gubbaatti katabeen dhimma kana akeekeera. Dubbiin dirree daawwaa shiratu irraa xuraawaa akka jedhe Jawaar, akeekni waraana uummata bal'aatti banuu duuba mootummaan akka jiru ibseera. Liyyuu Haayiliin naannoo Somaalee utuma raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin magaalaa dirree daawwaa fi humni addaa ilaaluu weerara nurratti gaggeessaa jiru ka jedhan uummanni iyyata yoo dhiyeeffatanis ajaji gubbaa nuun laatamne jechuun akka deebiin kennamaafii ture himan. Naannoo Cinaaqsan keessatti ammoo hawaasa nagaan dararaa guddaa argaa akka jiru himameera. Waraanni naannoo Somaalee irraa lafa uummataa weeraruuf bobba'e uummata nagaa qabee mukatti utuu rarraasu viidiyoon agarsiisu miidiyaan qoodamaa jira. Rakkinni hawaasni keenya keessa jiru isa ulfaataa fi ciigaa isaa ta'uu isaaf kun agarsiiftuudha jedhame. Haalli kun mootummaan itti yaadee lafa Oromiyaa humnoota naannolee ollaattiree guutummaatti bulchiinsa Oromiyaa diiguuf hojiitti seenuu isaa agarsiisaa jedhame. Piroojeektii Itoophiyaan ala naannolee diiguu qabame bulchiinsa Abiyyi Ahimadiin hojjetamaa jiru kanaan lammiileen miliyoona hedduun lakkaa'aman manaaf jireenya isaanii dhabuuf dirqamaniiru. Biyya isaanii keessatti uummanni nagaan waa'ee siyaasaa quba hin qabne lafaaf jireenya isaarraa buqqa'ee baqattuu ta'uuf dirqameera. Oduu keenya itti aanuun siidaan mootii Kumsaa Morodaa magaalaa Naqamtee keessaa kaafamus bakkatti ni deebi'a jedha mootummaan. Magaalaa Naqamtee marfata tokkoffaa irratti dhiyeenya kana hojjetame siidaan Kumsaa Morodaa gidduu kana akka kaafame ijoo dubbii hawaasaa ta'eera. Jiraattonni bakka kanaa kaafamuu isaan quuqqaan akka itti dhaga'amu miidiyaaleef himuun caasaan mootummaa magaalichaa ibsa gahaa malee kaase jechuun komataniiru. Qondaalonni mootummaa ammoo ibsaarra miidiyaaleef kennaniin siidaan kun kabajaan bakkaa kaafame kan duraa caalaa bareedee miidhagfamee bakkatti deebi'aa jedhan. Jiraataan magaalichaa yaada BBC'f kennaniin wiixata ganama yeroo karaa marfata kanaa darban siidaan mootichaa bakka ture irraa kaafamuu eeraniiru. Ganamuma kanan argeani siidaan sun bakka kanaa ka'eera. Eenyutu maaliif kaasee ka jedhu waan hin beeku hin qabu jechuun jiraataan kun dubbatan. Siidaan mootichaa bakka ture irraa tasa kaafamee mul'achuun jiraattota akka raajee fi waan raawwatame irratti jiraattotaa wanti ibsame akka hin turres dabaluun dubbatan. Akka jiraataan magaalaa kanaatti siidaan kun ka'uu fi kaasnee akkas goona ka jedhu wanti dhaga'ame homtuu hin turre. Ganamuma bakka ture irraa dhabame. Tarii waan fooyyee qabu gochuudhaaf ta'a jedhee mayyaada jechuun namni kun dubbateera. Ogeessi waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Naqamtee irraa BBC'n dubbise ammoo siidaan kun bakka marfata ture irraa kaafamuu mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee sababa kaafameef irratti garuu akka waajjira isaaniitti odeeffannoo akka hin qabne himan. Dhimma siidaa erga dhaabbatee waggaa tokkoon booda bakka ture irraa kaafame kana itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii godina Wallagga Bahaa Aadde Imabeet Namarraa bilbilaan gaafatamtee hojiif baadiyyaa waan jirtuuf waa'ee kana akka quba hin qabne himteetti. Jiraattonni kaan ammoo addabaabayiiwwan magaalattii gurguddoo lamaan irraa marfata kaasuun gara ifaa tiraafikaatti jijjiiruuf yaadamee ta'uu kan hin hubamne shakkii qaban himaniiru. Ta'us waajjirri kominikeeshinii magaalaa Naqamtee guyyaa irraa EMN dijitaaliif yaada kenneen itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Dabalaa Tamasgeen magaalaa Naqamtee keessatti hojiin misooma koriidarii jalqabamaa waan jiruuf siidaan kun yeroo hojii kanatti akka hin miidhamneef kabajaan kaafamee jedhan. Siidaan kun yeroodhaaf akka ka'u taasifamuun Odaa Ambaa Wallaggaa keessa akka kaa'amu taasifame fulbaana 10 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa ta'uu dabaluun ibsaniiru.
Akkasuma hojiin isaa akkuma xumurameen siidaan Kumsaa Morodaa bakkichatti akka deebifamu himan. Itti dabaluudhaanis hawaasni odeeffannoo dogoggoraa siidaan kun ni bade akka manca'u taasifame akkasumas odeeffannoowwan kanneen biroo tasuma waliin qabanne irraa akka of eeggatus kan himan itti gaafatamaan kun odaa hambaa yookaas muuziyeema Wallaggaa dhaquudhaan haala gaarii ta'een akka kaa'amu taasifamuu isaa ibsaniiru. Mootii Kumsaa Morodaa bara 1839-1823 Leeqaa Naqamtee akka bulchaa turan yoo ta'u, barnoonni ammayyaa naannawaa sanatti akka babal'atuuf gumaacha guddaa ba'achuu isaaniitu seenaan ragaa ba'a. Yaadannoo kanaaf bulchiinsi magaalaa Naqamtee waggoota muraasa dura siidaa isaanii kana dhaabeef jechuun waajjirri kominikeeshinii magaalaa Naqamtee himeera. Dhimma kana irratti qorataa seenaa fi maanguddoo magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Charinnat Waaqwayyaa gama isaaniin siidaan mootii Kumsaa Morodaa ka'uu isaa ofii akka hin arginee fi ammaan dura garuu magaalattii bakka adda addaatti siidaan gootota birooyyuu dabalataan akka dhaabbatuuf mariin taasifamuu turuu isaa himaniiru. Marfanni tokkoffaan siidaa mootii Kumsaa Morodaa, marfanni lammaffaan kana Ilee Fidaa, bakka Niiw Jenereeshinii jedhamu ammoo siidaa Baaroo Tumsaa, iddoo tokko immoo kan Abdiisaa Agaa jedhamee tamma dura akka mari'atame jechuun dubbatan. Eegasii akkaatuma jedhameen marfata tokkoffaa irratti siidaan mootii Kumsaa Morodaa jalqaba bara 2017tti dhaabbate. Kan warra kaaniis eegasii hin dhaabbanne jedhan. Amma ka'ee ka jedhamu kana ammoo ani ija kootiin hin argine ka jedhan obbo Charinnat garuu isaaf siidaa qofaa osoo hin taane isaa oluu osoo jiraatee ni malaaf jechuun dubbatan. Akka qorataa seenaa obbo Charinnat jedhanitti magaalaa Naqamtee lafa isaanii irraa kennanii akka ijaaramtu ka godhanii fi moggaasa Naqamtee jedhu kana akka argattu ka godhan maatii Kumsaa Morodaati. Lafa akaakayyuu isaarraa qalaada 18 kennee ka magaalaa Naqamtee ijaare isaaniidha jedhu. Akaakayyuun isaanii Bakaree Godaanaa magaalichattis masaraa waan ijaarrataniif bakka kana Naqamtee Gadaa Ootaa jedhanii moggaasaa turuu isaanii yaadachiisan. Magaalli Naqamtee kan hundoofte akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1889tti. Yeroo sana naannoo sana bulchaa akka turan ammoo akaakayyuu Kumsaa Bakaree Godaanaa akka ture himama. Naannoon magaalaa Naqamtee ammaa kun yeroo sana onaan ka ture malee akka magaalaatti qindooftee fi moggaasa Naqamtee jedhu kan hin arganne ta'uuti himama. Bakaree Godaanaa hanga bara 1860tti waggoota 30tti dhiyaatuuf Leeqaa bulchan. Mootii Kumsaa Morodaa ammoo aangoo maatii isaanii irraa dhaalan ilma isaanii Hambis Kumsaatti erga dabarsaniin booda Hambis Xaaliyaanotaan ajjeefamuu dubbatan. Seenaa Itoophiyaa keessattis mootota kutaalee adda addaa bulchaa turan keessaa aangoo hanga dhaloota 6tti walitti dabarsanii ka bulchan isaan qofa akka ture obbo Charinnat himu. Mootii Kumsaa Morodaa maqaa Dajjaazmaachi Gabre Egzaabeer jedhamuunis beekamu. Oduu keenya itti aanuun aangaa'onni Itoophiyaa dubbii dhimma handaara galaanaan wal qabsiisuun taasisaa jiraniin gara hin malleetti oofamaa jiru jechuun Eertiraan akeekkachiifte. Dhimma ulaa galaanaa ilaalchisuun Itoophiyaan dirqama akka milkeessuuf jettu irra deddeebiin dubbatti. Inumaa erga hidha Abbayyaa ijaarsisuun xumura irra ga'ame asaa immoo dubbii waan hunda nan danda'a jedhu jajjabeessuutti jirti. Hiriirri ulaa galaanaaf uummata dadammaqsuus taasifamee jira. Eertiraan dhimma kana ni dheekkamti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal aangaa'onni siyaasaa fi waraanaa paartii badhaadhinaa maqaa handaara galaanaatti ba'uu jedhuun gara hin taanetti adeemaa jiru jechuun himatan. Obbo Yemaaneen himannaa kana Itoophiyaa irratti ka dhiyeessan erga ministeerri muummee Abiy Ahimad Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun waan hin oolleef qaamni mari'achuuf fedhii qabu yoo jiraate ofaa qopheessu jedhanii dubbatanii torban tokko booda dhaga'ame. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Itoophiyaa waggoota 5 darban ulaa galaanaatti ishee baasuu argachuuf kadhachaa turuu fi ammallee kara nagaa gaafachuu akka itti fuftu dubbatani. Biyya hanga kana geessu Itoophiyaan daangeffamtee ijoollee keenyaaf dabarfamuu qabdi jedhanii yaaduun ilaalcha sirrii miti. Kana milkeessuuf waraanni walitti bu'iinsi ni barbaachisa jennee hin amannu. Kanumaa waggoota 5f kadhachaa baanee jechuun dubbatan. Qondaalli Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ammoo karaa hin taanetti saffisaan deemaa jiru. Ilaalchi isaanii karaa itti gaafatamummaa hin qabneen buufata galaanaa argachuuf jecha xiyyeeffannaa argachuuf hojjechaa jiru jechuun qeeqan. Barreeffama X irratti maxxansaniin seenaa biyyoota lameenii keessatti boqonnaa dukkanaa isa turetti deebi'uu bara biyya keenyaan fottoksanii turan sirrummaa isaa mirkaneessuuf deemaa jiru jechuun himatan. Kuseera alaa fi adeemsa jibbisiisaadha ka jedhan obbo Yemaaneen maqaballeessii fi adeemsa siyaasaa isa sadarkaa ammaataa irra ga'edha. Itoophiyaan daangaa darbamuu hin qabne irra darbuuf yaalaa jirti jechuun akeekkachiisaniiru. Paartiin badhaadhinaa osoo dinagdeen biyyattii deeggarsa dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF fi baankii addunyaa fi jaarmiyaalee faayinaansii addunyaa irratti rarra'ee rakkina keessa jiru ammallee ajandaa waraanaa fi walitti bu'iinsaa summaawaa ta'e irratti xiyyeeffatteetti jedhan. Itoophiyaa keessatti waraanni hin barbaachisne
lubbuu namoota hedduu galaafachuu fi qabeenya barbadeessuu akka kufaatii fi maalna dhibdee paartii badhaadhinaatti kan eeran qondaalli Eertiraa kun wabii jireenya lammiilee Itoophiyaaf jecha gocha kanaaf gaafatamni jiraachuu malee jedhan. Qondaalli paartii badhaadhinaa rakkoo biyyattii keessatti dagaage kana furuu dhiisanii akkasumas hariiroo naannawaa kanatti laaffee jiru tolfachuu mannaa waltajjiiwwan adda addaa qopheessuun sobaan maqaa ijaarrachuu irratti xiyyeeffatan jechuun qondaalli Eertiraa kun qeeqaniiru. Akka fakkeenyaattis hora jijjiirama qilleensa Afrikaa dhiyoo kana magaalaa Finfinneetti qophaa'eeraniiru. Akkasumas biyyoota Kaariibiyaan waliin hariiroo uumuun biyyattii keessattis akka addunyaatti maqaa isaanii tolfachuu irratti xiyyeeffatanii jedhan. Adoolessa darbees pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi gaaffiif deebii TV biyyattiif kennan irratti barbaacha ulaa galaanaa Itoophiyaan itti jirtu busheessuun gochaa maalna dhibdeera jechuun dubbatanii turan. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti hokkorri agarru kan mul'atee hin beeknedha kan jedhan pirezidaantii Isaayyaas, kanaaf ammoo paartii biyya bulchaa jiru qeeqaniiru. Pirezidaantii Isaayyaas dubbii biyya masaanuu isaanii qeequuf xiqqeessuu kan of keessaa qabuun Itoophiyaan dubbii barbaaduura rakkoo keessoo ishee haa furattu jechuun isa akeekkachiisan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa paartiin badhaadhinaa hagayya keessa baase irratti deebii yoo kennan paartiin badhaadhinaa yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo sobaa fi dhiibbaa qabu tamsaasaa jira jedhe. Manni maree paartii badhaadhinaa ibsa hagayya darbe baaseen diinonni waraanni akka dheeratu hojjetanii jalaa fashalaa'e tooftaalee garaa garaa fayyadamuun Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa akka babal'atuuf yaalaa jiru jedheera. Obbo Yemaaneen fulbaana 3 bara 2025 toora X isaanii irratti barreeffama qoodaniin aangaa'onni paartii badhaadhinaa kanneen nama arrabsan Eertiraa irratti doorsisa waraanaa akka barbaadanitti gaggeessaa jiru jechuun himataniiru. Ministirichi kana akka jedhan erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad marii TV irratti taasisanii dhimma ulaa galaana diimaa kaasuun dogoggorri raawwatame dhiyeenyatti ni sirrata jedhanii dubbatanii booda ture. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra qabannee jiru kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.